والله بليز أنا بديت كيسن دواء ناخد وسواسة قدرات نتينا مجرى أنا أبشر والله كان يجد اسمي تيمو إن بربادو ميديا رتي قالوا namoota natti dhiyaatan illee itti madheen ture waan tokko garuu alhamdulillah wallahi laazim ani umurii kiyya kana wantoota kana hunda keessummeessuu kiyya alhamdulillah garuu wanni hundumtuu keerumaa fi ani by the way gana nama ol guddachuuf deemudha. Gana nama waan hedduu na eeggatudha. Akkuma isin biyya ormaa jirtan akkuma maatiin keessan sin dheebotan anallee maatiin kan koona dheebotu akka fedhe diinii gargar qabaannullee maatiin ofii ilmoo ofiinuma yaadda'u inuma dheebotu anillee hojjedhee bakka guddaa gahuu inuma barbaada. Garuu wanta amma na gochaa jiruu fi wanta amma akkana na gochaa jiru asirratti dubbachuun naaf hin barbaachisu. Qaballeedha jechuudha. Bakka hundatti na arrabsitan, bakka hundatti olii gadi na ooftan, bakka hundi na kuttanii jechuudha. Viidiyoo kiyya kuttanii, suuraa kiyya kuttanii akka waan badiin addunyaa kanaa ani qofti dalagee taatanii jechuudha. Biliis bakka badii kiyya aniyyuu badii hin dalagnee hin jenne badii dalageetiin jira, badii kiyya ofirratti beekeetii jira. Garuu ifa manaaf godha. Bakka an ifa mana isinirraa barbaada. Isin immoo yoo dhiifama naaf hin goone rakkoo takka hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan rabbii warra dhiifama godheef innillee dhiifama godhaaf jechuudha. Isiniif galee isin naaf gootanis dhiifama naaf gochuu baattanis bas ani qofti dhiifama isin gaafachuudha. Ani qofti waan narraa eegamu gochuudha malee namni maaliif akkana naaf hin goone jedhee waa takkallee wanti na ilaallatu kuyyuu hin jiraatu. Garuu ustaazota keenya warras jirtanillee obboleewwan kiyyaanii koomentiidhuma na jibbaa na jaaladhaa siniin hin jalqabayyuu ani akka na jaalattan siniin na jajnillee siniin kadhannillee. Anis lammummaatti kan hin dhufe namni musliimaatti akka na jaalatu jedhee miti baqa. Diinii haqaa ta'e diinii yaani daandii sirrii ta'uusaa hubadheetiin dhufe malee uummata musliimaarraa jaalalanii na argadha na jaalatan waan akkana akkas jedhee yaadee miti okay. Si jaalanna si jibbine si jaalanna akkan si goone si jaalanna akkan never akkana jaalatan iyyuu siniif hin eeyyamu bas ani yoon isinitti balleesse dhiifama naaf godha qofan siniin jedhe baqa ani rabbiin kiyyayyuu na jaalata kan rabbii kiyyatu na gaarii boniyye habibti anamma akka mataa kiyyaatti kana caalaa akkasi dogongorsiif hin eeyyamu kana caalaa akkasi dogongorsiif hin eeyyamu garuu afaan nama afaan ummata kana ummata yoo na hubatan ummata afaan beekuun itti hima ummata afaan beekuun ummata kiyya boniyye waanan jedheef qaba dhiifama godhaa fi lammaffaa yoo dandeessan dhiisa yoo dhiifama illee gochuu dadhabdan akka waan nama mul'atan itti hima. An boniyye yeroo baay'ee waa balleessite dhiifama akka gaafattuuf carraan gaafa kennamuu fi dara waan san balleessu malee an boniyye waa tolchisu rabbi nan garsiifne sun ammoo sababa garaagaraa ta'uu danda'a akka mataa kiyyaatti haga hubannuu kee dhiifama naa godhanaaf. Yeroo baay'ee boniyye yoo carraan kennamee fi uummata dhiifama gaafadhu jedhanii maanoo bira fittu yixi. Amma boniyye uummata kana komatte malee dhiifama hin gaafanne akka mataa kiyyaatti yoo ustaazawwan kenna as jirtan na qabaa yoo hin dogongore. Amma isin maanoo bira fittu jirti boniyyeen kanaaf akka kiyyatti amma mucawwan tun balleessuuf kana haasaan jirtu wallahi alazim waanan jedheef qaba mucawwa sana dhiisa irraa goraa khalaas bakka ta'aan jiru intaane ta'aan jiru kana wanti godhamullee hin jiru dhiifaman gaafadhe jettee yeroo baay'een dhufti dhiifaman biratti amma waan biraat dabalti amma akka yaada kiyyaatti akka sila yaada sagantaa kanaatti akkasiin uummata kana dhiifama hin balleessi dhiifama naa godhaa isinitti balleessi kanaatti hin deebi'u jechuudhaaf garuu ammoo isin ammallee warra koomentiidha kumachuu jirti ammoo osoo dhiisne waan kana osoo gabaabsine waan kana dhugaa keeti Haydar. Haydar wanti hundi sirraa'u malee ani qofti dhiifama gaafadhee wanti hundi sirraa'u malee amma isin akka beekta Haydar dhugaa keeti amma sila
dhiifama naa godha obboleewwan kiyya warra komantii sallaaluma dhiiftee dhiifama naa godha isinif balleessiteetuma gabaabsoo qabdi turte ammoo quuqaan waan xiqqoo ijoollummaa jechuun ni jirti miira keessa gala namni dhiirinu miira keessa gala isin shamara yoo akkanatti arrabsan kana sirrii miti warra komantiitis obboleewwan keenya warri bira namni hundinuu sirrii miti. Isinis akkammaa kanatti dhiifamne kanaa miti yeroo meeqa maayikii banadhe akka isiin waan biraantu hin ejeetin yeroo hedduu maayikii banadhee ture yoo nagaratte saniif dhiifama eegee itti bakka ani gaa bira dabdi dhiifama jii hundi keessanuu dhiifama naa godhaa jettee too bira dabarta bakka jecha biraan fayyadamin ammaasitti naagootu baattanis hin ji'in akkas hin ji'in tolee akkas hin ji'in dhiifama. Osoo jaallatte I think waan boottuuf natti hin fakkaatu garuu hawaasni kun takka Oromoo wallaalummaa keessa jaahilummaa keessatti barrabbisite afur hin gabbarre beek. Waan takka haga aanan adiidha isin jedhan isin eegina ugguu takka bakka isin haa galuu dhiisaa waan isin yoo isin galuutti keessaa isinitti himna bakka dhiisaa mucayyoo tanaa kalaas isin haa galuu dhiisaa waan isin gootu kana booda amma fakkeenyaaf nuti Kadir Maartuudhaa tolchullee inuma dhiisna balleessullee inuma dhiisna fakkeenyaaf isin galaamii waliigaltee qabna agrimentii qabna kanaafi dhiisaadha bakka dhiisaa booniyyee ammas yoo itti dhiifne wallaahi dogongora biraa fidu jirte naqa isin himaa booniyyee ati dhiisi ummanni kunis sitti duulellee homaallee sin godhu homaallee siif hin godhu sin nyaachisu sin obaasu atamma dandeesseen ummata mataan isaa dura laali ummatuma kana walitti qabanii dogongora jechuun ummata koomintii barreessu kan hunda inni mataa isaa dogongora guddaadha akka kiyyatti. Hawaasni kun beek namni 600 kana komachuun dogongora guddaa ummanni hin komatamu. Sidura Oromoos ture baran addunyaa tan gubbaa umriillee si caala sidura waa hunda argisaa yoo hin beekne koomentii irra maaf waanaan jedha yoo jette miidiyaa kana gubbaan dhufin dura waan ansi dhama akka nama tokko nama biraatiif illee koomentii irra maa waanaan jedha warri jettan yoo jiraatan as keessa hin dhufina gara miidiyaadha isin wanti miidiyaadha isiniif hin galle waan ta'eef dura. Kanaaf hizbii keenya afaan Oromooti itti himnee jirra hizbiin keenya sin tuqu kana booda atis tasgabbaa'ii namoota itti dubbadhaadha hiriyoonni isaanii namni booniyee hojii jirtan amaana rabbii waan dhoorkamuu qabu dhoorkaa waan gorfamuu qabu gorsa waan dhoksuu qabda hojii dhoksa rabbi sodaadha hunda caalaa nama miidiyaa kana hunda caalaa namni keessaan bira jirtan ittaqillaa rabbi sodaadhaatti obboleetti itti dhiyaadhaadha gorsa jajjabeessa ankanumaan jedha dhiifama naa godhaa Sacuudiilleen qaata dhufee as taa'aa hin dubbanne haasanatti dummeessa rabbiin irra waan ati dummeesseef hin beeku dubbadha. حيدرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وي أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نجاني أنسيكا لتكون نجاهم ربي صفاتاسسو. إن شاء الله تعالى كان بودا تلين التدبيتي وان حواس سجلا قلبي تقو وان سلي مو أكا ميرا ستوكن تاسسو أكا نوجن أسمان إن شاء الله أمانا سبركات نرى فرطا أيامي أكان غاري ما شاء الله قالتهم مايكي قبل يا حواسكية نتين كوني أكا كم التوال قبلنا غافا وان غاري دلغنس غافا وان هما دلغنس غافا نوتي وان هما دلغن أكا غرغاري تدفنوف كالتي نو إيرتني نو أكيكتني نو غرسيتني غري إسي نو أبسيتني غري إسي نو دوسيتني تي غرغارو ما تنفدن غافا نوتي وان غاري هجن مو أكا اتفوفني وان غغاري غيارنا حواس هاغنا باي أتوكنا قدوت وان كليسا بلسيته بلسيرا جتوس بلسيرا جتشو باتوس حواسني بلان سجالة هذا أقول ربي قرتي بونية عمري سياري رسو إن شاء الله يادا في يادو يوكاو چنقا في چنقي سنكي سجرتو يجراتس ربين كي ساباسي ربين قرتي قد هادا بسلاو ما خنف خن الرام فراتني ربين نقام بياباس بيتها قلتو لكو بسين بيكني في خسين بيتو اللي قبات ربين عافيا قوتو فيا قوتو ربين هاخنو في جرجرسو هما والله أمة بني آدم كان عفو رابچنو إنم تقرماتا قد إنم تلقوبا قد
ummata kana afoo dhaabachuun ummata kana hagara mormuun nama 700 asitti wal jiru miti walitti qabame miti kana afoo dhaabachuun ulfaata hawaasa guutuu mitiyyuu hundaafuu nus hunda keenya nama hawaasatti bu'u nama hawaasnitti bu'u fi hawaasni waa jedhuun jala rabbi ta'irra rabbi nun taasisni inshallah sagantaa kana sumatti goolabnaa lallabachuu dandeessanii booniyyeelleen yoo turuu barbaaddes haa turtuu yoo deemu barbaaddes haa turtuu haala labattu laal haala labattu booniyye lalabatme anille damsawi qaba isifille miti hawasuma maraf qaba assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh so lalabata sanin jalqabini وعليكم السلام tumurtani garuu akkuma waliigalaatti dhaama ammoo ani warroonni agoonallee as nu faana turtan hedduu galatooma ulfaadhaadha ustaazota keenya illee hundi keessaniyyuu wanti isin dhaamadhu okay أبشر wanti isin dhaamadhu dubbii dadhabaa jira bismillah hundumti keessanuu du'aa hinaaf godhaa inshallah wallahi rabbiif jecha du'aa hinaaf godhaa أبشر أبشر maaliif fakkaate namni waan keessa jiru abbaatu beeka malee namni biraa namaaf hin beeku wallahi please ani obboleetti keessan du'aa hinaaf godhaa waswaasa guddaatu natti nammee jira na أبشر wallahi kan jedhe isinitti immoo hin barbaadu miidiyaa irratti garuu namoota natti dhiyaatan illee itti madheen ture waan tokko